olbaate Mariyaama kalmashee olbaate Mariyaama kalmashee kabajaanis ergamootaan marfamtee olbaate Mariyaama kalmashee olbaate Mariyaama kalmashee kabajaanis ergamootaan marfamtee. Maatiiwwan Kiristoos kan isin jaallatu isinis Kiristoosin kan jaallattan maatiiwwan amantii Ortodoksii Tawaahidoo hundumaa akkam bultanii akkaminis yoo nageessanii ameen galateeffamuun isaaf kan ta'e galateeffachuun kennaa fi amala keenya kan ta'e maqaan waaqa keenyaa kan galatoomeef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Haadha keenya qulqulleettii qulqullootaa haadha ifaa kan jedhamtu maqaan haadha isaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamis erga ilmaaf isheetti kan ulfaatteef kan galatoomte nuuf haa taatu. Ergamoota waaqayyoo nu eegan qulqulloota waaqayyoo nuuf kadhatan wareegamtoota sagalee waaqayyoo handara lafaa kan gahuuf jecha dhiiga isaanii cabsanii lafee isaanii dhiiga isaanii hangalaasanii lafee isaanii cabsan akkasumas nuyi ijoollota waaqayyoo araarrii fi arjummaan waaqa keenyaan hunduma keenya waliin haa ta'u. Egaa hordoftoota keenya qophii guyyaan har'aa maalidha? Guyyaa har'aa irratti qabatee qophii dhiyeeffannee qabna. Haga xumura qophii keenyaatti akkaan waliin taatan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Kanatti aansuutiin karaa obboleessa keenyaa yaada waan qabnuudhaaf isaan maqaa isaanii fi eessarraa akka dhufan nutti himu. Maqaan koo Daaqoon Barsaayiluu Getaachoo jedhama. Kanatti na affeeruu keessaniif galanni koo guddaadha. Akkasumas baga geessanii guyyaan har'aa guyyaa addaati. Baga guyyaa har'aatiin isin ga'een jedha. Galatoomaa eebbifamaa. Anis qophii kana qopheessee kanan isin dhiyeessaa jiru Daaqoon Sinqiiruushaan jedhama. Bakki itti argamnu mana amantaa qulqullicha Giyoorgisii Gudayyaa Biilaati. Egaan gamanumaan gara gaaffii keenyaatti gaafa gallu guyyaan har'aa amajjiin 21 guyyaa beekamaa fi akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti guyyaa baay'ee ho'aa fi ayyaana guddaadha. Istii kanarratti manni amantaa keenyaa ayyaanota kana maaliif kabajji haala kamiin kabajji kan jedhu irratti yaada keessan nuuf hiraa. Galatoomii jecha manni amantaa keenya akkuma beekamtu amantoota jirra jedhanii warra kaan irraati kan adda ishee taasisu jalqaba irratti guyyaa amajjii yookaan ji'a shanaffaa kana keessa maqaa Astaroo Maariyaam jedhamuutiin haala addaatiin ni kabajama. Amajjii 21s kan inni itti yaadatamu waan addaaf yaadatama. Innis inni jalqaba irratti kan adda isa taasisu keessaati akkuma qulqullichi Yaared jedhe yommuu ishee galateeffachaa turetti duutillee jedhe kan ta'uufiif ni ta'a. Garuu duuti haadha waaqayyoo anaan gara na nyaata. Anaatiin baay'ee na dhiphisaa yookaan na ajaa'ibsiisaa jedheetu duuti akka isheef hin malle nutti yoo ta'u. Kanaaf ishee kun du'a baay'ee nama ajaa'ibuu fi du'a baay'ee nama dinqisiisudha jechuudha. Du'oota jiran keessa adda kan ta'e kan ishee addadha jechuu barbaadeetu. Kan isheen duuti ishumaafiyyuu hin malu. Isheen gonkumaa duuti kan ishee argachuu qabu miti. Maaliif yoo jenne haadha waaqayyoo waan deesseef. Dubartoonni hedduu turaniiru. Namni qulqullummaa qabu bara sana hedduun turaniiru. Garuu ishee waan hundumaa kan gochuu dandeessu kan isheen deesse haati waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqayyootiin deesse waan ta'eef duuti isheef hin malu jedheetu dubbatee jechaadha. Kanaaf manni amantaa keenyas kan ishee yaadattu guyyaa amajjii kana amajjii 21 Astaroo Maariyaam. Astaroo jechuun isaa immoo mul'achuu ishee jechaadha. Kan ishee wanti taate. Kanaaf Astaroo Maariyaam jedhaniitu yommuu isaan galateeffatan ni agarra. Kanaaf manni amantaa keenyas guyyaa kana kan ishee yaadattu guyyaa isheen itti boqottedha. Gabaabumaatiin gaafan siif deebisuu barbaadu guyyaa itti haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam guyyaa isheen itti boqotte kan yaadatamudha jechaadha. Galatoomaa eebbifamaa kanuma irratti yaada tokko kanan dabalee sin gaafachuu barbaadu qulqulleettiin dubaroo Maariyaam eenyudha? Isheen maalidha? Mana amantaa keenya keessatti haala adda ta'eetiin kabaja addaa qabdi. Manni amantaa Ortodoksii amantoota jiran keessaa adda goote kabaja addaa isheef kenniti. Kana gaafan jedhu akka mana amantaa keenyaatti
uumaatii gadittii fi uumamotaan olitti addi kan taate kan jirtu isheedha. Kanarratti seenaa haadha keenya dubaroo Maariyaam gabaabinaan osoo nutti himtanii. Ishi akkuma jette haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam haati Waaqayyoo addadha. Maaliif adda taate gaafa isin jedhu akkuma amma jalqaba si deebisuuf kaasetti dubartoonni hedduun turanii jedhe ogeessicha Salamuun yommuu ilaaltu dubartoonni hedduun turanii ati garuu isaan keessaati addaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29 irratti gaafa ilaaltu dubartoonni hedduu jiraniiru ati garuu isaan keessaati addaa. Salamoon jechuun osoo haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam dhalatiin dura kan ture waggaa 60 dura kan ture jechaadha. Yeroo sanayyuu dubartoonni baay'ee turaniiru. Isheen garuu isaan keessaati adda. Kan adda ishee taasisu keessaati muraasaaf yoo fudhannee ilaallu dubartoonni hedduun turaniiru raajota dahaniiru. Dubartoonni raajota dahan kun garuu Waaqayyootiin dahuu hin dandeenye. Ammas dubartoonni hedduun turaniiru haadha ta'aniiru garuu deebi'anii immoo durba ta'uu hin dandeenye. Isheen garuu erga Waaqayyootiin deessees deebitee maalidha? Durbadha. Eenyuun deesse? Mootii moototaa kan raajiin isaaf dubbatamu sana deesse isheen. Kanaaf manni amantaa keenya haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin isheen addadha. Akkuma ammati jettee kaastee uumamoota jiran 22 irra hundumayyuu ni caalti. Uumaatii gadi garuu ergamootaan ni caalti. Ergamoonnis uumamoota waan ta'aniif wantoota jiran raajotas wanta jiru qulqulloota warra jedhaman wareegamtoota hundumaayyuu ni caalti. Isheen garuu waan haadha Waaqayyoo taateef yaadaatiinis fooniitiinis isheen maalidha jechaadha? Qulqulleettiidha jechaadha. Amma fakkeenyaaf ergamaa Gabri'eel fakkeenya fudhattee gaafa laaltu akkana jedheen nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii. Namoota kaaniitiin yoo laaltan garuu qulqulloota kaaniin ergamoonni gaafa himan deemanii sagalee gammachuu itti irraan kana fe'u. Akka ishee nagaan siif haa ta'u jedhamee ergamaatiin kan galateeffamee hin jiran. Asirratti nagaan siif haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jedhee galata guddaa isheef dhiyeesseera. Sirriidha. Sagalee jireenyaa Waaqayyoon sinaa dhageessisu. Nunis warra karaa sagalee kanaa hordofaa jirru Waaqayyoo sagalee jireenyaa nu haa dhageessisu jenna. Gaaffii isa lammaffaatti yeroo seennu haati keenyi guyyaan har'aa boqochuu ishee akkuma ta'ee jalqaba irratti nuuf ibsitanii jirtu haala gahaa ta'een haati keenyi waggaa meeqaatiif addunyaa kanarra jiraatte? Waggaa hamma kana jiraatte yoo ta'e waggoota jiraatte keessaa eessaa fi akkamitti akka isheen dabarsite yeroo baay'ee kanaan kan isin gaafachuu barbaade duuka boonnii fi qulqulloonni Waaqayyoo addunyaa kanarratti gammachuutiin hin dabarsine. Addunyaan kunis isaaniin simattu. Yeroo gidiraa adda addaa qulqulluu Phaawulos fa'aa yoo fudhanne hanga foon isaanii qalamutti gogaan isaanii irraa qunca'utti kan dabarsanidha. Qulqulluu Goorgisii fa'aa yoo fudhanne waan akkasiitu jira. Kanaafiyyuu tarii haati keenyi seenaa akkamittiin dabarsite waggaa jiraatte keessatti waggaa meeqaafis jiraatte kan jedhu osoo nutti himtanii. Ishi baay'ee gaariidha. Haati keenya waggaa meeqaaf jiraatte gaafa jennu kun jalqabuma irratti haalli jireenya haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan isheen jiraatte addunyaa kanarra waggaa 64 qofaa jiraatte. Sanaa booddee guyyaa har'aa akkuma kabajamu ni boqottee jechaadha. Haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam warra kaanirraati adda kan ishee taasisu jalqaba irratti haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam haalumti dhaloota isheellee dhalachuun isheellee wareegaatiin dhalatte. Ala dhabanii turanii sanaan booddee wareegaatiin yommuu isheen warri isaanii ishee argatan nuti mucaa argannu kanaa jedhan seenaa isa sana isa dhalootaa duubatti deebi'u isni isa kanarraa yookaan nuti mucaa argannu kana mana qulqullummaa gashine kennaa laannaa nuuf akka isheen hojjettu hin barbaannu jedhan. Yeroo kanas mana qulqullummaa akkuma jedhanitti waggaa 3 eessa geessanii mana qulqullummaa gashan. Ishee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam mana warra ishee keessa kan isheen jiraatte ji'a waggaa 3 ji'a 7 qofaa mana qulqullummaa keessa mana warra ishee keessa kan isheen jiraatte. Mana warra ishee waggaa 3 ji'a 7 qofaa jechaadha asirratti kan qaban. Waggaa 12 immoo mana qulqullummaa keessa jiraatte. Egaa waggaa 3 akkasumas immoo waggaa 12 akkasuma irratti da'amee immoo waggaa 33 waggaa 34 immoo qulqulluu Yoosef wajjin mana yoo qulqulluu Yoosef keessa jiraatte jechaadha. Waggaa 34 ila
waggaa 3 jiraatte mana warra ishee waggaa 3 fi ji'a 7 waggaa 12 mana qulqullummaa keessa jiraatte waggaa 34 immoo mana qulqullicha Yoosef waliin jiraatte achuma irratti immoo waggaa 14 fi ji'a wayii immooti qulqulluu Yohaannis duukaa jiraatte naannoo ji'a 3 akkas yeroo kana warri kun gaafa walitti dha'aman walumaa gala meeqa ta'a jechaadha waggaa 64 ta'eetu nutti agarsiisaa jechaadha. Asuma irratti dabalataan kanatti hubachuu qabnuu fi galata qulqullichi Efreem kan inni barreesse kan nuti galata Maariyaamii jennee kan guyyaa hundaa yaa qulqulleetti nuuf kadhadhu kan jedhu yoo lakkoofsaan lakkoofnes walumaa gallisaa 64 ta'a. Kunis kan inni ittiin fakkeeffamu haala jireenya isheen biyya lafaa irratti hin jiraattedha. Kanaaf jireenyi haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii immoo itti tolaa jiraatte osoo hin taane ari'atamaa irratti ka'a. Akkasumas illee hanga yommuu isheen kadhattu hanga ishee arrabsanitti, hanga ishee kabalanitti, hanga ishee ifatanitti kana hundaa dandeesseetu waggaa amma kana jiraatti jechaadha. Eshi asirratti waan tokko waan dhaga'ee hin beeknee fi waan baay'ee nama gammachiisu dhaga'e. Anis akka carraa ta'ee waan kana lakkaa'ee hin beeku. Galata haadha keenya dubaroo Maariyaamii irratti yaa qulqulleettii nuuf kadhadhu kan jedhu si'a 64 akka ta'e hordoftoonni keenyas lakkaa'anii bira ga'uu danda'u. Kun waan baay'ee ajaa'ibaadha. Yeroo baay'ee mana amantaa keenyatti wantoota fakkeenya qaban hedduun jiru. Wanti tokko fakkeenya malee kan hin jirre hin jiraata. Kana keessatti shakkitoonni gaaffii tokko yeroo isaan kaasanii dubbatan hin dhageenya. Hin agarras. Gaaffichis waggaa dheeraa mana Yoosef yookaan mana qulqullicha Yoosef akka jiraatti akka mana amantaa keenyatti qulqullicha callisaa kan jedhamu nama baay'ee callisuutiin beekamu qulqullicha Yoosef akka ta'e hin beekna. Waggaa 34 jiraatti. Waggaa 34 keessatti akka macaafa qulqulluutti yoo ilaalle Yoosefiif kan kaadhimamte jedha. Kaadhimaa jechuun maal jechuudha? Akkamitti waggaa hamma kana kaadhimmate? Yoo kaadhimaa isaadha taate waggaa hamma kana akkamitti kaadhimmate kan jedhuu fi kaadhimaa jechuun immoo macaafni qulqulluu maal jechuu barbaade biyyi lafaa shakkitoonnis maalitti hiikkatu kan jedhu irratti yaada gabaabinaan yoo nu ibsitan. Galatoomii asirratti akkana dhaga. Biyya Israa'el keessattidha wanti kun kan raawwate. Achi keessa soo jiraniiti kan nuti ilaaluu qabnu asirratti aadaa nuti amma uummanni Oromoo qabnu yookaan uummanni Itoophiyaa qabnu osoo hin taane aadaan saba Israa'el sana maal fakkaataa jenneetu hubachuu qabna. Namoota baay'eef amma gaaffii kan ta'u yeroo baay'ee kan isaan haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam irrattis gaaffii kaasan keessaa inni guddaan isa kanadha. Yoosef kaadhima ishee erga ta'e isheen ijoollee Yoosefillee deesseetti jiru. Garuu Yoosefii fi Maariyaamiin akaakayyuu tokko irratti wal ga'u. Isaan mucaa durbii waliitii jechaadha kan nuti waan ta'e jennu. Durbii waliitii fira waliitii jechaadha. Yommuu Yoosef fudhatettis milikkitoota garaagaraatu ta'e. Maaliif mana qulqullummaa keessaatti sabni Israa'el sun maalidha? Inaaffaatiin irratti ka'an. Ni xureessiti jechuutiin isaan irratti ka'anii yeroo kanas isheen akka mana qulqullummaa keessaa baatuuf irratti kakka'uun jalqaban. Yeroo kanas mana qulqullummaa keessaatti Yoosefiif carraawwan 3tu ba'e. Inni jalqabaa uleewwan sassaabamanii mana qulqullummaa fuuldura dhugaa baatuu fuuldura yommuu isaan ka'an uleen keessaatti uleen qulqullicha Yoosef firii godhattee lalistii argamte. Lammaffaas immoo gaafa carraan bu'u Yoosefiif ba'e. Inni sadaffaa immoo gugeen illee dhufteetu jaarsicha irra teessee qulqullicha Yoosef irraa jechaadha. Ragaan kun sadan erga ta'aniin booda Yoosef akka inni fudhatu ta'e. Yeroo isaan jiraatan keessatti illee jira. Ijoolleen Yoosef haati isaanii isheen irraa duutes Maariyaamii jedhamte turte. Isheen illee jira. Waan baay'ee jirjiraa turtee duuteef ijoolleen isaa sun illee baay'ee kan rakkachaa turanidha. Isheen akka haadhaatti taatee illee maal gochaa turte? Guddisaa turte. Ijoollee sana akka haadhaatti taatee isaan gargaaraa turte, isaan guddiste. Yeroo kanas haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam waggaa 34 ji'a 3 qulqulluu isaan duukaa jiraatti. Isaanis addan ba'an isaan irraati. Yeroo inni rakkinatti deema, yeroo isheen rakkina keessa deemtu isaan wajjiniitiin deemuuti. Qulqulloonni akkana jedhani abbaan Giyoorgis Zagaascaafaa kan baay'ee isaan jaallatan anillee jedhan akka Soolomee fi akka Yoosef ta'een osoo an deemsa kee dhiphina kee si wajjiniitiin hirmaadheera ta'e maal ta'a?
yaa dubaroo jedhaniini. Ati Yoosefiif kan laatamte akka inni si bira gahu yookaan kaadhima isaa godhee akka inni si fuudhuuf osoo hin ta'in eegaa kee ta'e akka inni si eeguufidha malee akka inni haadha warraasaa si taasisuu miti jedhaniitu qulqulloonni illee akka kanaatiin dubbachaa turaniiru jechaadha. Obboloota gooftaa jedhamanii kan beekamanii kan akka Yaaqoob, Yohaannis faasi biyya Israa'el keessatti kaadhima jechuun jalqabuma irratti gaafan sii kaasu kaadhima jechuun eegaa tiksuu jechaadha. Kanuu akka biyya keenyaatti amma gaafa laalamu kaadhima gaafa jedhamu namni tokko fuudhuuf kan kaadhimatu jechaadha. Inni macaafa qulqulluuf inni biyya lafaa kun kan irratti waliin argu. Garaagarummaan isaas irrattidha. Kanaaf kaadhima jechuun achirratti maalidha? Eegaasaa ta'uudha jechaadha. Obboloota kan isaan jedhan immoo asirratti biyya Israa'el keessatti firooma kan qaban obboloota jedhamanii beekamu. Biyya Israa'el keessatti. Mana tokkotti kan guddatanis obboloota jedhamanii beekamu. Kanaaf warri biyya Israa'el aadaan isaanii akkanaa waan ta'eef obboloota gooftaa jedhaniitu waan beekamu. Amma ergaa Yaaqoob irrattis gaafa ilaaltu jalqabuma boqonnaa tokko irratti gaafa ilaalte waan jedha. Ani obboleessi gooftaa jedhamti. Ani garbichichi Waaqayyo. Gooftaa. Eeyyee. Obboleessa Yohaannis. Yaaqoob kan hin ta'e jedheetu dubbata malee ani obboleessi Waaqayyoon jedhu. Wayin ani obboleessi Iyesuus Kiristoos hin jedhu. Otoo obboleessa isa ta'e. Otoo ta'eeti isa kanatu guddaadha. Iyesuus Kiristoos guddaa bakka ta'eef ani obboleessa isaati jedheetu isatu waan ittiin barreessuu qaba ture jechuudha. Akkas ture silaa. Garuu inni maal jedhe ani garbichichi Waaqayyoo obboleessi Yohaannis jedheetu jalqabe. Gaaffii tokko itti dabaluu kan hin barbaadu akka kootiin wanta tokko nu godhe. Kaadhimaa waan jedhu kanarratti akka macaafa qulqulluutti kaadhimaa jechuun eegduudha. Akka biyya keenyaattis wanti tokko jira. Amma yeroo filannoon biyyaaf gaggeeffamu kaadhimaa kan jedhaman yookaan kaadhimamoo kan jedhaman mana mootummaa keessatti bakka kan bu'an kan eegan wanta sanaatiif wanta filannoo gaggeeffamu sanaatiif namootni achirra taa'anii eegan maal jedhamu kaadhimamoo jedhamu. Asuma biyya keenyattuu waan lama jira jechuudha. Kanaafiyyuu kaadhimamoo kan jedhu kun kan mootittii deesse kana haadha mootichaa eeguutiif kaadhimaa akka jedhamedha. Barsiisaan tokkos yeroo barannu tokko waan tokko nutti himaa turan. Namni manatti ulfaa'e akka qoricha obaafamu bara sana keessa kan ture seenaan mana wanta inni dubbataa jechuudha. Kana keessatti summii kana akka hin obaasneef illee akka isheen kaadhimaa Yoosef jedhamtu barsiisaan keenya kan nuun barsiisaa ture. Summiin sun yoo ude akka isheen duutu kanaaf summii kana jalaa oolchuuf jecha kaadhimaa isaa yoo jedhamte akka Yoosef akka jalaa hin ajjeesneef kaadhimaa Yoosef jedhamte. Itti dabalee yaada kanarratti xiqqoo ishee bal'inaan akka gaaffii kanatti ta'uu barbaade. Yoosef yeroo gara hojii deemu sana hojii ogummaa isaa yeroo deemu sanallee macaafa qulqulluu keessatti wanti dubbatame tokko jira. Ati hin nayin yookaan hin shakkiin kan jedhu tokko. Yoosef illee uf shakkuu irra ture yookaan eenyutu akkas godhe kan jedhu shakkuu ture. Kanarratti illee akka Yoosef haadha manaa isaan ta'an yookaan akka inni ishee bira hin geenye akka durbummaan isheen tuqamne macaafni qulqulluullee yeroo ragaa ba'uu hin jiraata jechuudha. Yaada kanarratti bal'inaan ibsanuu gootaniitu guddaa ulfaadhaa eebbifamaa isiniin jenna. Chaanalota keenya gidduutti maqaa chaanalota keenyaa isin beeksisna. Hayyuu 19 sagalee gammachuu Emaawusii fi Tawaahidoo yuutuubii irra yoo galtan maqaa kanaan qophiiwwan keenyaa fi qophiiwwan garaagaraa hedduu argachuu dandeessu. Qophii keenya irratti yaada qabdan koomentii nu gochuutiin sheerii fi laayik akkasumas sabiskiraayib gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Gara gaaffii keenyaatti barsiisaa keenya gara gaaffii keenyaatti yeroo deebinu hariiroo duuka bu'ootaa fi haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hariiroo akkamii qabu? Walitti dhufeenya akkamii qabu? Kan jedhu irratti akkasii yaada keessan nu qoodanii. Eshi galatoom jecha walitti dhufeenyi haadha keenyaa fi duukaa bu'oonni akkuma amantaa keenya barsiisu akkuma abboonni keenya himanis akka kitaabni qulqulluun ragaa mul'isu walitti dhufeenya hedduu jaalatu kanas kan argannu gabaabuma isaa asitti gaafa qabu erga ilmi ishee biraatiin yeroo kadhannaas yeroo hundumaa
lafaarra kan isheen jiraatte waggaa 64 jenneerra. Waggaa 64 erga jiraatteen booda addunyaa kanarraatti ni boqotte. Duute hin jennu. Haadhi qulqullootaaf tolootaaf duuteen hin jedhamu. Du'anis hin jedhamu. Boqotan jedhu. Maaliif rakkina hedduu keessa darbanii ture. Gara boqonnaa bara baraatti sababa deemanitti namummaa ofii sababanii isaan bakka boqonnaa deeman malee du'an kan jedhu dhufamuu qaba. Du'an kan jennu nuti namoota cubbamoota ta'aniiti du'anii jedhu. Kan isaanii garuu boqotanii dadhabbii guddaarraati gara boqonnaa kan darbanidha jennaa jechaadha. Kanaafis isaan amma asirratti walitti dhufeenyi isaanii yommuu isheen boqottullee walitti dhufeenyi guddaatu jira. Gaafa haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam boqottu duukaa bu'oonni immoo awwaalchaa fi haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam fuudhanii gaafa deeman warroonni inaafan jiru kanneen akka Taawufaaniyaa kan jedhamu. Inni faa maal gochaa ture? Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam akka isheen hin awwaalamneef bakka awwaalcha akka isheen hin deemneef siree isaan ittiin baatanii deeman sana faa maal godhe? Harkaan faa qaba. Yeroo kanas ergamaan Waaqayyoo maal godhe? Harka isaa lamaaniin achirratti kutee hambise. Yeroo kanas maal jedhe? Ani badii koo bareera. Ani baay'een balleesse. Maaloo yaa haadha Waaqayyoo dhiifama naa godhii jedhee kadhate. Yommuu inni kadhatuttis Phexros achi ture. Qulqullichi Phexros ture. Inni kadhatee fi harki isaa lamaaniin siifiitiin irraa citte sun ni deebiteef jechaadha. Yeroo kanas reenfa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yommuu gubuuf qan irratti illee warroonni shakkan gara gannataatti qulqulluu Yohaannis faana deemeetu balbala gannataa dura taa'ee illee amma kanaafaatti illee hamma kanaallee faana deemaa turanii jechaadha isaa. Asumatti gaaffii keenya keessaa osoo hin ba'iin waa tokkotu sammuu koo keessa dhufe. Gaafa sireetiin baatanii deeman sana namichi kun reeffa haadha keenyaa kana qabee siree sana gaafa qabu harkisaa ergamaa Waaqayyoo irraa kutee jirtaniitu as gidduutti qulqulloota irratti meeshaawwan qulqulluu irratti wanta qulqulluu ta'an irratti harka ofii kaasuun akka nama dhoofsisu nu badde. Oozaanis akkuma kanaa taabota Waaqayyoo qabuuf yeroo jedhu harkisaa akka jete beekamaadha jechuudha. Mee awwaalcha ishee irratti raajii akkamitti ta'e yeroo biyya sana keessa sirni awwaalchaa akkamiin gaggeeffama ture? Namni tokko yoo boqotu yookaan yeroo du'u akkamittiin gaggeeffama ture? Kan haadha keenya irratti maaltu ta'e? Egaa kan haadha keenya irratti kan isaan irratti naafanii kaasan irratti inni guddaan maal jedhameera? Isheenis akkuma ilma ishee du'aas ni kaati jedhanii waan shakkaniif isaan shakkaas turan. Ammas uummata keenya jeequu isheen du'aa kaatetti jedhanii uummata keenya waan jeeqaniif maal goona jedhan reenfa ishee kana ni gubnaa jedhan. Maaliif isheen qulqulleettiidha waan warra kaaniin sin caalti hundumarra ni caalti. Sababa kanaaf yommuu ishee awwaalchatti deeman illee maal godhan jecha isaan gubuuf itti deeman. Haa gubatu akka isheen awwaalamneef jedhan. Yeroo kanas amajji kana keessa yommuu isheen boqottu garuu yeroo kana immoo awwaalanii miti isaan waan. Yeroo kana maal godhan jira balbala gannataa geessanii kaa'anii jira. Balbala gannataa erga kaa'aniin booda sanaa booda qulqulluu Yohaannis dhufee maal jedha boqonnaan ishee amajjii awwaalchi ishee immoo yookaan ol ba'umsi ishee immoo maalitti jedha kan nuti sanii yookaan ji'a 12ffaa keessa kan nuti hagayya jennee waamnu kana sana keessa ta'ee jecha Amajjii keessa boqottee ani isheen awwaalama hagayya keessa kan kana jedhamuuf sababa kanaafidha jecha. Akkuma ati kaastees immoo kan qulqullaata irratti kan Waaqayyo filarre irratti arrabni dabaa dubbatus ta'e harki deemu yoo jiraate jedha maal ta'a jedha eekkamsa Waaqayyo biraatti fudhata. Fakkeenya kaastee lamaffaa Saamu'eel irra jira. Boqonnaa jaarra gaafa ilaallu Oozaan maal godhe jira taabota Waaqayyo maal godhe jira harkaan qabee jira. Yeroo kanas maal ta'e jedha ayichaan dhaamee yeroo sana battaluma sana maal ta'e ni du'ee jira. Wanta qulqullaa sana irratti maal waan godheef harka isaa waan kaaseef jedhaitu nutti meeraa jechaadha. Kanaaf haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaamis akkuma mansiin jedhe amajji gaafa 21 ni boqotte garuu awwaalchi ishee immoo hagayya keessadha kan inni ta'e jechaadha. Asirratti. Haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam
duuteetti jenna yookaan boqotteetti duuteetti jedhamu boqotteetti. Boqottee garuu gaara lafuma kanarratti awwaalamte haftee ol baateetti. Kanarratti manni amantaa keenyaati. Shakkitoonni yeroo baay'ee gaafa isaan falmii gaggeessan hin agarra. Kanarratti maal jettu? Ishi baay'ee gaariidha. Egaa gaaffii kanarratti akkasitu jira. Amantoota yookaan immoo waaqeffattoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo irraatiin adda yoo jirre yoo ilaalte isheen maal taateetti jedhu du'aa sin kaanee jedhu. Achumaan duuteetti jedhu. Duutee maaftee awwaalamtee jedhu. Kana dharraa dhageenya yeroo baay'ee. Araarsummaa ishee sin fudhatanii kabaja wanti kabajas laatanii fi saganni sin barbaachisuufi jedhu. Egaa amma warra kaan keessa galuu dhiisneetu haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam akka ilma ishee ol baatee kaateetti moo hin kaane moo duutee achumaan haftee boqottee kaafa jennee ilaallu macaafa qulqulluu fakkeenya godhannee yookaan immoo ragaa fudhanneetudha kan nuti dubbannu jechaadha asirratti. Yookaan akkoota amantoota warra kaanii callisnee akka nutti fakkaatetti dubbanna osoo hin taane abboonni kan jedhan kitaabota alatoo macaafa qulqulluu bu'uura godhachuuti. Egaa kana deebisuun duraa akkas jedha faarfataan Daawiti faaruusaa 132 yookaan 133 lakkoofsa 8 irratti akka nuun jedheetu nuti himu. Maal godhii jedhe yaa gooftaa gara boqonnaa keetti ka'ii jedhe. Atiif taabonni mana qulqullummaa keessii jedhe. Ela yaa gooftaa ati maal godhi jedhe gara boqonnaa keetti ka'ii jedhe. Atiif immoo manni qulqullummaa kee jedhe. Egaa asirratti gaafa laalamu mana qulqullummaa gaafa jedhan gamoo mul'atu miti. Mana qulqullummaa ni haa diigamu haa ijaaramu jedhama malee manni qulqullummaa ka'iin jedhama. Asirratti mana qulqullummaa kan jedhame gadameessa ishee mana qulqullummaa kan inni godhate. Iddoo inni jalqaba gara addunyaa kana dhufee keessa bule mana qulqullummaa isaa jalqabaa kan ka'ii jedha. Asirratti wanta tokkotu jira. Akkuma kanaa shakkitoonni yeroo raajicha Isaayyaas waa'ee haadha keenyaa yeroo dubbate ilmaan warra si cunqursaa turanii gara miilla kee dhufanii siif sagaduudha. Kophee miilla kee siif arraabu jedha. Kana gaafa jedhu Yerusaalem jechi jedhu kun biyyadha jedhu. Biyyi miila qabaayi kan jedhu gaaffii tokkotu na keessa dhufa. Egaa asirratti akkuma ammati jette irratti yaa Tsiyoon kan jedhamus jira. Amma Tsiyoon kan jedhamu kun wantoota garaagaraaf ta'eera. Amma magaalaa kan jedhamus jira. Magaalli Tsiyoon. Qulqulleettiin dubaroo Maariyaamiin jira. Isheenis Tsiyoon jedhama. Amma Tsiyooniif dhiifama godhii kan inni jedhu magaala sanaaf jedha. Magaala sanaaf Tsiyooniif dhiifama godhi. Biyya Tsiyoon jedhamu sanaaf akka dhiifamni isheef taasisu dubbatamee jira. Dubbatame. Yoommoo Tsiyoon keessa bulee kan inni jedhu immoo haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam keessa maal ta'e jechaadha? Bulee jechaadha. Ammas kan isheen du'aa kaateetti jennuus nuti mana qulqullummaa kee duukaati maal jedhe kadhii gara maaloo keetti jedhe gara boqonnaa keetti. Kanaaf isheenis akkuma ilma ishee maal goote? Kaate. Nuti sanni ragaa godhannee deemnu maalidha? Macaafa qulqulluudha. Kanas kan dubbate immoo osoo isheen hin dhalatiin raawwittu kanaan raajiitiin dubbate. Kanaaf isheen akkuma ilma ishee maal goote jechaadha? Du'aa kaateetti jechuudha. Kanas kuni osoo isheen hin dhalatiin osoo Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufi dura sanyii ishee jalqabaa kan ta'e Daawit achirraa kan dubbatamedha jechuudha. Sanarratti dubbatame sanammoo inni dhufes ni argame jecha akkuma qulqullichi duukaa bu'aan Toomaas argee jechaadha. Warri kaan osoo hin argin inni maal godhe jechaadha? Osoo isheen ol ba'aa jirtu arge. Urriitiin fe'amee osoo deemu. Sanarratti iyyuu jedha. Aariirraan kan ka'e gooftaanii warra saaduqootaa jedhamu isaan warra waaqayyo duutii du'aa ka'umsi hin jiru jedhanii warra amananidha. Ani waan ani du'aa ka'u ilma ishee waan hin dhageenyee fi ammas du'aa ka'umsa haadha sana orkee jedheetu hurriirraati maal gochuu barbaade jedha. Uf darbachuu barbaade. Yeroo kanas yaa Toomaas yaa barataa ati maaliin goyin hin aariin hin gaddi du'aa ka'umsa koo kan arge eenyu qofaadha jettee si qofaadha jettee mallattoo akka ta'uuf immoo kafana ishee fi sabbata ishee maal gooteefi jedha. Isa qofaatu du'aa ka'umsa ishee arge jalqaba. Inni dhufee isaan immoo maal godhe duukaa boota sanatti itti himee. Kanaafidha. Biirama maal jenneera dura kan isheen boqotti yoom jenne amajjenne hagayya garuu maal enne guyyaa awwaalchaa fi ol ba'umsi ishee kan yaadatamu immoo yeroo akkamidha hagayya keessa
Sababa kanaaf isaan immoo maal godhan jedha sooma galanii kan isaan wanti godhatan jechaadha. Kanarratti har'a nuyiif akka sabbata sanaatti kan fakkeenya ta'u jira. Ni jira. Amma fakkeenyaaf daaqonii yommuu qaddasu daaqona tokkoffaa yookaan kan dura galu dursaan daaqonoota akkas yeroo inni baatee deemu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni baatee deemu yoo ilaaltee beekta ta'e maaltu jira uummanni baay'een osoo qiddaasee keessa yommuu qaddafamu arganii fannoo sanatti kan hidhamee jiru sabbata haadha keenya qulqulleettii dubaru Maariyaamitti fakkeeffama. Wanti gadi dheeraan sun kan akka carqii fakkaatee illee itti hidhamee gadi dheeratu sun fannoo sanarratti kan hidhamee jiru sabbata haadha keenya qulqulleettii dubaru Maariyaamitti fakkeeffamee jira jechaadha. Kanaaf mana qulqullummaa keenya keessatti haadha keenya qulqulleettii dubaru Maariyaamitti kan fakkeeffamu hedduu isaanii jira jechaadha. Asirratti xinnummaa kootti yookaan xinnoo ta'e wanta tokko yaadadha. Fannoo luboonni gaafa qabatan fannoo isaan baatanii deeman carqiin tokko jalatti akkan hidhamee jiru. Carqiin sun baay'ee urgaa. Maalidha carqiin kun fakkeenya maalidha? Kun sanuma kanuma ammasiin kaase kana haati keenya qulqulleettii dubaru Maariyaamiin fakkeeffama jedhee siif deebiseen ture. Maaliif fannoon sun milikkita isheen itti du'aa ol ka'uu sana bifa fannoon sun carqiin sun fannoo irratti hidhamtee kan isheen jirtu sun haati keenya qulqulleettii dubaru Maariyaam ragaa siif haa ta'u jettee kan isheen maal gooteedha jecha Toomaasiif laattee sana nutis maalidha qabna jechaadha. Maal jedhama fakkeenyaaf gaafa laaltu kennaa maaloo jedhanii faarfattoonni yeroo kennaa fannoo jalaa yaa giiftii Maariyaamii jedha. Maali fannoo jalatti karaa Yohaannisiin nu laatamte. Wangeelii Yohaannis keessa gaafa laaltu. Kanaaf fannoon sun fannifamuu gooftaa keenya ibsa. Isheen immoo Uffanni sun haadha keenya qulqulleettii dubaru Maariyaam ibsa jechaadha. Kanadha. Gaaffii keenya itti gaafa deebinu du'aa kaateetti haati keenya akka isheen du'aa kaateetti nutti kan jiru. Manni amantaa keenyas kana beekti. Kana barsiisti. Waaqayyo sagalee jireenyaa isinaa dhageessisu isin jennaa ibsa bal'aa nuuf kennitanii jirtu. Gaaffii keenya xumuraa manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo fi ijoolleewwan Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'an araarsummaa haadha keenya qulqulleettii dubaru Maariyaamitti ni amanna. Kanarratti deebii shakkitootaaf maal jettu? Ishi asirratti kan waa tokko ilaalluu qabnu keessaa inni guddaan fi inni jedhamuu qabu waa'ee araarsummaa haadha keenya qulqulleettii dubaru Maariyaamii argachuu fi duraan dursa gara mana Dookimaas yaadachuun keenya irraa eegamaa jechaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti akkana jira. Lakkoofsa 5 irratti kan jiru wanta inni isiniin jedhu hundumaa raawwadhaa. Kun amma maal akka ta'e ifaa miti. Waan inni isiniin jedhu hundumaa raawwadhaa. Duraan dursiteetu mana Dookimaas keessatti Dookimaas namni jedhamu nama baay'ee ajaa'ibatu. Nama baay'ee tooftaa beeku jechaadha. Kan nuti abshaala jennu jechaadha. Innis maal godhee jedha? Cidha erga qopheesseen booda kan keessaa hafuu hin qabne waan. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi haadha isaa qulqulleettii dubaru Maariyaamii akkanumallee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin kan deeman barattoota isaa waan. Yeroo isaan achi dhaqanitti namni waamamanii reefu baay'een isaanii osoo dhufee dhufan. Maal ta'ee daa'in jalaa yeroo kanas nam tokko osoo isatti himi haati keenya qulqulleettii dubaru Maariyaamii agarte. Hir'ina isaa jechaadha. Hir'ina Dookimaas sana agarte. Eenyutu itti hime? Namti tokko osoo itti himi hir'ina isaa sana barte. Yeroo kanas maal jette agxeetu jedha gara ilma ishee. Yaa mucaa koo daadhiin wayinii jalaa dhumeeraatii jette. Maal godhii feetteeni akka isaan argatan taasisee feette. Maal gootanii kadhatte. Yeroo kanas maal jedheeni yaa harmee koo jedhe. Maal jedhe anaaf ati maal walirraa qaamnaa jedhe. Egaa asirratti namoonni hedduun haadha isaa maal godhe jedhu isheetiin hin ishee salphisee. Garuu isheen maal jette deebiteetu maal jedha lakkoofsa 5 irratti wanta inni isiniin jedhu hunduma isaa maal godhaa jette raawwadhaa. Yaada hafuu hin qabnee fi waan jettan gama kanaan ergaa isin dabarsuu barbaaddan. Ani kanan jechuu qabu dhaloonni hundumtuu kan Waaqayyo kabajaa jedhe kabajni kan saganni ta'uufi qabuuf saganni ulfinni kan ta'uufis ulfina laanni akkuma Phaawulos jedheera kan saganni ta'uufis sagadaa kan kabajni ta'uufis kabajaa. Kanaaf haati keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam immoo uumama hundumaayyuu akka isheen caaltu barre isheef kabaja laanni saganni akka barbaachisu nutti himne. Kanaaf isheef maal gochuu qabna jecha sagaduus qabna jecha. Maaliif amma fakkeenyaaf
bishaan nan barbaada namni jedhu burqaasaa gogsuun qabu. Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos nan jaalladha namni jedhus haadha isaa jibbuun qabu. Akkasumas namni gabaree tokko yommuu ilaaltu maasii isaa irraa qotatee gashata. Maasii sana jibbee firii sana argee jaallachuu hin danda'u. Namni inni kaanis haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiin jibbeetu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaallachuu hin danda'u. Abboommoota warra kurnan keessaa jira fakkeenyaaf maal jedhaa haadhaaf abbaa kee kabajii jedhetu abboommiin arfaffaan jira. Yoo nuti kabajuu baanne garuu maalidha adabbiitti nutti murteeffama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos adabbii kana laachuun isaa immoo ofii isaa haadha isaa ishee wanti salphisee miti. Ishee ta'es kabajeetu akka kanaa godhe jechaadha. Kanaaf nuti kan gochuu qabnu kan Waaqayyo kabajaa jee kabajne daandiin irra deemaa jedhes deemne keessumaa akkuma dhaloota ammaa kana kan kaadnu kan faalleessinu wangeela osoo hin taane amantaa ishee dhugaataati amantaa ortodoksii keessatti cimne karaa abbootaa irra deemne wanta abbootni nuun jedhan hundumaa raawwanne qalbii keenya jijjiirranne karaa isaa akka deemnu akka taanuuf dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Egaan caqastoota keenyaa ergaa keenyaa kanumaan goolabna osoo hin taane guyyaa biraa yaadota kan biraatiin mana amantaa keenyaa yaadota bal'aa qabdi bakka ta'eedhaaf yaadota bal'aa irratti argamnee yaadota ibsaa ni deebina. Waaqayyo kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiiseef galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u. Eebbi Abbaa, tokkummaan Ilmaa, jaalalli Hafuura Qulqulluu, kadhannaan haadha keenya dubroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa fi kadhannaan qulqulloota hunduma keenyaa waliin haa ta'u. Chaayinaalota keenyaa ammos irra deebinee isin yaadachiisna. Chaayinaalii Sagalee Gammachuu, Emaawusii fi Hayyuu 19 akkasumas Tawaahidoo YouTube irratti kanaan galtanii argachuu dandeessu. Chaayinaalota keenya sabiskiraayibdii, koomentii fi sheer gochuudhaan akkasumas laayik gochuudhaan tajaajiltoota keessanis jajjabeessaa isiniin jenna. Xumurreerraa hanga dhumaatti waan nu dhaggeeffattaniif guddaa ulfaadhaa isiniin jenna.